Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota Baarik Miidiyaadhaa baga walitti deebiin isiniin jenna. Har'as kutaa sadaffaa dambalii seenaa kan jedhu kutaa sadaffaa walitti deebinee jirra. Asumaan itti fufa inshaallah. Sagantaan har'aa qabadhee isinii dhufe abbaa warraa tokkotu ture. Haadha warraa isaa waliin yeroo baay'ee keessatti wal mormiidhaan wal dhabdeedhaan jiraatan. Waliigalteen isaanii ni xiqqaate jechuudha. Namtichi kun abbaa warraa haadha warraatiin miidhuudhaaf deema. Isiin gara laafetti qalbiin isii nama salphaa yoo ta'es inni qalbiin isaa gogiinsa qalbii qaba. Keessatti qalbiin isaa guuduudha. Namni kun gaaf tokko akkuma alarraa dhufeen haadha warraa wajjin wal mormii jireenya isaanii isaaniif ta'ee jiru keessa seene. Haati warraa mormii ofii itti fuftee mormite jennaan ala ofirraa gabbahee ulee fudhatee ol deebi'ee haadha warraa ofii dhahe. Haadha warraa bohaarsituu jiruu isaa ajjeese. Haadha warraa ajjeese jennaan ajjeesuun beeyni rifatee qaqqabee ilaalee yoo jedhu haati warraa bohaarsituun isee duute jirti. Yeroo kana haadha warraa waan godhabee mala dhabee jennaan ka'ee ofirraa gara alaa gabbahe. Deemee karra osoo dhadhaabatu namtichi ollaan isaa itti dhufee maal taate yaa gabricha rabbii obboleessa akhiraa maal taate jedhee itti haasa'e. Namtichis mudannoo addaatu na mudate. Bara haadha warraatti iyyataa yeroo maraa tasgabbii walii hin qabne san isiisan dhahee ajjeese mala dhabee dhadhaabataa jira jedhe. Namichi rifatee isma'a minni ma aqulu lak waan siin jedhu narraa dhageeffadhuuti. Namticha malli harkaa bade mee maal natti himta jedheen amma deemi karaa kanarra nama barbaadi. Qeerroo bareeda qaamaan guutuu ka yoo namni martuu laale waa irraa shakkuu hin dandeenye dubbii kee kasirra aman laale sochiitti barbaade fuudhee giddiillee dirqamaanis taatu gara manaa geessi. Qeerricha kana ajjeese fidii haadha warraa kee bira ciibsi jedhe maatii itti waamte. Subhaanallah. Namtichi saahibni shayxaanaa ka shayxaanni qalbii isaa irra buuse arraba ofiitiin dubbatee saahiba ofii itti waame. Namtichis dubbii isaa irraa qeebalee fudhatee gara manaa oliin seene. Dubbii gara manaa oliin seenee haadha warraa isaa ciiftu laalee malli inni na baase dhuga jedhee gabbahee karra deddeemeetiin qeerroo bareeda barbaadu eegale. Garanas deemee barbaada. Garanallee deemee barbaada. Argatee itti bahe. Qeerroo ilaalatti yoo ilaalan fuulli isaa waan bishaan irratti gannaqan fakkaatu. Jismiin isaa waan manatti qalabame fakkaatu. Bareeda namaa argee jennaan deemee qabee waan wal hin beekan. Salaamu alaikum jedhee jaraa deebise. Haqa islaama irraa qabachaa jalaa deebise. Waan isatti malamaa jiru hin beekne jalaa deebisee hin simate. Akka nama tanaan dura beekutitti itti maratee dhungatee dubbisee abboo keessummaa wahii waliin rakkadheen mana kana keessa ol seentee nyaata addaa qopheessee jira san soorattee gabbaata du'aa isnaa goota jedhee qalbii isaa dhaqe imalra jira jedhee dide. Jiddiidhaan qabe dirqama maal daqiiqa muraasa naaf kennitus garaas nyaate jedhee dirqiidhaan qabe. Namtichillee tana hin beekanne namni kun eessa na beekaa akkamitti giddiin qabee naan deema jedhee walumaan osseen mana keessa osseen inni duubatti irra gahaaf. Namticha qalbiin isaa waa kudhan itti himti. Namni kun nama akkam qalbiin isaa nama rahmataati. Nyaataaf giddiin karraa qabee oliin na seena. Dubbii kudhan qalbii isaa osoo itti himtu inni duuban dhufee dhahee ajjeese. Laa ilaaha illallah. Dhahee duuban dhufee ajjeese. Lafa dhahee achitti du'e namtichi
shabaabni nagahaa badii tokko malee. Namitti haadha warraa ofii ta'u fi duraan itti aanu fidee itti aanse bira ciibse. Namittiin bira ciifti. Ajnabiyyaan ambaallee bira ciisa. Warra waame ergaa itti erge. Warri dhufan rifatanii dhufan yoo dhufanii os seenan mucattiin akka biraata irra jirti. Akka isaan dur irraa beekan irra hin jirtu. Amala addaa baafattee dubbii fokkattu irraa mul'ate. Warri biraa bahan osoo haadha ilma ofii arrabsan finna ofii osoo arrabsan tanaan dura watakkaa irraa hin beekin har'a arrabsaa biraa gabbaa. Maaltu jirare namticha furmaata argate kaayyoo isaa duraa kana gammadee du'arraa hafeemi. Silaa osoo akka an ajjeese beekee nallee ajjeesanii ammaaf du'arraa hafe jedhe qalbiin isaa gammachuu guddaa itti dhagahama. Subhaanallah. Haa ta'uuti namtichi osoo inni akkanatti taa'u gammachuudhaan namtichi sagalee barrii namni alaa dhadhahu dhagaa. Barrii dhadhahan maaltu dhadhaha jedhee yoo gabbahu namtichi reefi mala dhaheef saahibni shayxaanaa itti obsee dhufeet gammadee namticha utaalee mormarra bu'ee dhungatee ana haa dhufu du'a jala na baaste galanni kee har'aa miti yoomiyyuu hin dagadhu jedhee gammade irra akka ajaa'ibaatti. Mala argatteemi gurbachisa argattee ajjeefteemi ajjeese. Maatiin dhufanii kunoo kana akkas jedhanii dubbatanii arrabsaa abaaraa biraa bahanii bar rabbi fataraan na baase jedheen. Namtichi meen agarsiisi mucaa argatteetiin ajjeefte san agarsiisi jedhee itti haasa'a. Waan takkaa hin dalagami waan takkaa hin dhagahin dubbii haarofta asitti himamti. Namtichi gammachuudhaan qabee oliin seena. Namtichi imalee deemee dhufee gara manaa oseen ka jaarti isaa bira ciisu ilma isaati. Allahu akbar. Fashahiqa shaaqan iyyee fasa'iq ala al-ardi rafarratti lafa dhahe. Kana booda carraan inni qabu takka illee hin jiru. Malli inni baase xiyyi inni namatti darbate deebi'ee isatti zoore. Walaa yahiiqu al-makru as-sayyi'u illaa bi'ahlihi. Malli hamtuun abbaan nama biraatiif baasee lafaa qabu deebi'ee abbamarra dhaqa. Abbamatti dhaqa. Abbamatu mala saniin awwaalama. Boolla fageessitee gadi hin qotin jedha warri hayyoota. Itti taruun kee hin shakkama waan ta'eef kuni dhaamsa gabaabduu haadha qabadhee isinii dhihaadhe irraa barattan jedhee abdii qaba. Osoo namarratti waa hin malin ka isinirratti maluuf deemu beeka. Rabbiin maal jedha qur'aana isaa keessatti falaa ya'amanu makra Allaahi illa al-qawmul khaasiruun. Waan an namarratti hojjetuu deemu sistama kiyya nam takka kan amanu hin jiru warra honga'an malee jedhaa. هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.